Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee Generation har'a deebii qormaata ministirii kutaa 8 bara 2013 kan waliin hojjennu ta'a. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Jalqaba irratti egaa mata duree isaa ajaja isaa dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Qormaan akka nuu kennameetiin daqiiqaawwan muraasa akka dubbisnuuf yeroo nuuf hin kennama. Kanaafuu ajaja isaa akkaataatti qormaata kana hojjennu wanna asirra jiru jalqaba irraa osoo fuula itti aanu hin baniin dubbisuu dandeenya jechuudha daqiiqaa nuu kennamu sana keessatti. Fakkeenyaaf maal jedha qajeelfamni isaa tokkoffaa ajaja kenname sirriitti dubbisii jedha. Kanaafuu sirriitti dubbisuu qabna jechuudha ajaja isaa. Itti aanee lammaffaa waraqaan qorumsaa kun barumsa afaan Oromoo akka afaan tokkoffaatti barattoota kutaa 8ffaa baratanii fi qophaa'eedha jedha. Qormaachittis gaaffilee 60 qaba. Qorumsichaaf yeroon kenname sa'aatii tokkodha. Kanaafuu sa'aatii nuu kenname sana irratti hundoofnee sa'aatii sana keessatti xumuruudhaaf yaaluu qabna jechuudha. Kabira akkaataatti dibnu. Akkaataatti filannoo keenya dibnu asitti sadaffaa irratti kaa'eera. Kana sirriitti dubbisuun barbaachisaadha. Arfaffaa irratti deebiin keenya yoo sirrii hin taane akkaataa haqnee san kabiraa jijjiirru kaa'amee jira. Qorumsa kophaa kee hojjechuu qabda jedha. Yoo kan namarraa hatuu fa'aa akka jeequmsaa fa'aa kan uumtu ta'e naamusaan qormaanni kee haqamuu danda'a waan ta'eef of danda'a hojjechuu kan jedhu qaba. Kunis ajaja isaati jechuudha. Mee tokko tokkoon gaaffilee isaa hojjechuutti haa deemnu. Jalqaba qajeelfama kutaa qormaata adda addaatti nuuf kennamu sirriitti qajeelfamoota isaa dubbisuu qabna. Amma kutaa tokkoffaa maal jedhaa? Kutaa tokko jechootaa fi seera afaanii jedha mata dureen isaa. Qajeelfama tokkoffaa gaaffilee 1 haga 8 jalatti jechoota kennamaniif qubee hiika sirrii qabate filadhu jedha. Kanaafuu hiika sirrii jecha kennameef filachaa deemna jechuudha. Tokkoffaa jecha baallee jedhuuf A baala, B eegee, C koochoo, D gogaa. Kanaafuu baallee jechuun hiikni sirrii isaa koochoo jechuudha. Gaaffii lammaffaa carraa. Carraa jechuun A hiree, B caalbaasii, C beekumsa, D calalaa. Carraa hiikni carraa hiree jechuudha. Sadaffaa mara. A naannessuu, B hunda, C geengoo, D baay'ee. Kanaafuu deebiin isaa mara kan jedhu ta'a jechuudha. Hunda jechuun mara jechuudha. Obboloo jecha jedhuuf hiikni kallattii yookiin hiikni sirriin A halkan, B guyyaa, C barii, D galgala. Obboloo jechuun barii jechuudha hiikni isaa sirriin. Akaayii jecha jedhuuf A mulluu, B qorsoo, C marqaa, D caccabsaa. Akaayii jechuun qorsoo jechuudha. Jechi kun Arsiitti baay'ee beekama. Arsiitti beekama qorsoo kan jedhu kuni. Qomoo jecha jedhuuf A hollaa, B sanyii, C laphee, D gateettii. Qomoo jechuun sanyii jechuudha. Qomoo ofii sanyii ofii jedhamaati. Sanyii jechuudha qomoo jechuun. Gamtaa jechuun A gurmuu, B qofaa, C gargaaruu, D oolmaa. Gamtaa jechuun gurmuu jechuudha. Furmaata. A tooftaa, B mala, C fala, D rakkoo. Furmaata jechuun fala jechuudha. Fala. Qajeelfama gaaffilee sagalee 11 jiraniif qubee hiika faallaa jecha kennamee qabate filadhuudha. Kun immoo faallaadhaan jechuudha filannu. Qeerroo gaaffii salgaffaa qeerroo jedha. A jaartii, B suubboo, C qeerransa, D gursummaa.
Qeerroo jechuun kan hin fuunedha. Suubboo jechuun immoo kan fuudhedha. Kanaafuu baataa jechuudha faallaan isaa. Hayyuu jecha jedhuuf faallaan isaa A beekaa, B qaxalee, C sodaataa, D wallaalaa. Deebiinsaa wallaalaa ta'a jechuudha. Hayyuu faallaan hayyuu wallaalaadha. Xurii jecha jedhuuf faallaan isaa A gaarii, B qulqulluu, C balfaa, D karaa. Xurii jechuun qulqulluudha faallaan isaa. Qajeelfama itti aanumoo maal jedhaa? Gaaffilee 12 haga 21 jiraniif qubee hiika galumsaa jecha jala sararamee qabate filadhu jedha. Hiika galumsaati kan barbaannu. Tulluun daa'ima isaaf handhuuraa kenne. Hiikni jecha jala sararamee maali jedha? A soorata, B huccuu, C hennaa jedha. Kun kennaa ta'uu qaba ture. Dogoggorameetu kennaa ta'uu qaba. Kennaa ta'uu qaba. Hennaa otoo hin ta'in kennaa. Handhuuraani jechaan kennaa jechuudha. Gatti asirreessinu kennaa hannan jedha. Kanaafuu kennaa ta'a jechuudha. Handhuuraa jechuun kennaa jechuudha. Kennaa kenneefii jechuudha. Handhuuraa kenna jechuun kennaa kenna jechuudha. Hiikni galumsaa isaa. Kuni jireenyi jechuu barbaadetu kuni jiidha malee jee miti. Kan akkatti asirreeffatu jireenyi qannoo hin qabne nama miidha. Hiikni jecha jala sararamee maali? Qannoo jechuun A qananii, B fedhii, C foqonnaa, D firshii jedha. Qananii jechuudha. Qannoo jechuun qananii jechuudha. Dogoggora qubee uumaniiru yeroo qormaata kana baasanii. Dogoggora akkasii uumuun irra hin turre. Tole 14ffaa. Toleeraan magaalaa Naqamtee keessa jiraata. Har'a gara Finfinnee dhaquuf ganamaan ka'ee kutee jedha. Kute kan jedhu kun A cabse, B sokke, C ciise, D reebe. Kute jechuun sokkee jechuudha. Deeme jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa B ta'a jechuudha. Kute jedhu sokkee jechuudha. 15ffaa. Ati alkoolii dhugde moo maaliif gitintirta? Hiikni jecha jala sararamee maali jedha? Gitintirta kan jedhu kun hiikni isaa A dhaabbatta, B teessa, C daddarbamta, D iyyita. Gitintirta jechuun daddarbamta jechuudha. 16ffaa. Boontuu fi caalaan tiruudha. Hiikni jecha jala sararamee maali jedha? Tiruudha kan jedhu jala sararamee. Tiruu kan jedhu A masaanuu, B ollaa, C obbolaa, D diina. Tiruu jechaan obbolaa. Isaan lamaan obbolaadha jechuudha. Tiruudha jechuun. Tattaafatan malee hiyyummaa keessaa hin bahan. Hiikni jecha jala sararamee maali? A obsan, B carraaqan, D kadhatan, D hatan. Tattaafatan carraaqan jechuudha. 18ffaa. Mucaan kun wallaalaadha. Of galchaa. Hiikni jecha jala sararamee maali? Of galchaa jechuun A gorsaa, B adabaa, D geggeessaa, C dhiisaa. Dhiisaa jechuudha. Of galchaa jechuun dhiisaa jechuudha. Tolaan fardarraa lafa dha'eedha. Kunis dogoggora qaba. Aan asii baduu qabdi ture. Fardarraa lafa dha'e. Lafa dha'e jechuun A kukkute, B deeme, C kufe, D ture. Kufe jechuudha. Fardarraa kufe jechuudha. Lafa dha'e jechuudha. 20ffaa. Gamteessaan mana ijaaruuf jaliitii maraa jira. Hiikni jecha sararamee maali? A hidda, B funyoo, D baaxii, D dagalee. Jaliitii kan jedhu kana sirriitti hiikasaa hin arganne. Hidda natti fakkaata. 21ffaa. Caffeen Oromiyaa Adaamaatti walgahii seera tume. Seera tume jechuun A dabse, B rukkute, C baase, D diige. Seera tume jechuun seera baase jechuudha.
seera baase jechuudha. Inni isaa caataa. Qajeelfamni itti aanu immoo gaaffilee 22 haga 23 jiranii fi qubee hiika jechoota jala sararamaniif qaban filadhu jedhan. Qubee hiika jechamoota jala sararamanii qaban filadhu jedha. Tole. Garaa bal'ata. Jecha garaa bal'ata jedhuuf A. Obsa qabachuudha. B. Garaa guddata. C. Nyaatee hin quufu. D. Ni dheekkama. Garaa bal'ata jechaan obsa qabaa jechuudha. Harka qallate. Harka qallate jechama jedhuuf A. Huqqate jechuudha. B. Hiyyoome. C. Duroome. D. Harka dhabe. Harka qallate jechuun hiyyoome jechuudha. Qabeenya dhabe jechuudha. Qajeelfamni itti aanu gaaffilee 24 haga 29 jiraniif seera afaanii irratti hundaa'uun haala gaafatamteen deebisii jedha. Tulluun maaliif akka bakka duwwaa mugu naaf hin galle jedha. A. Taa'ee. B. Ta'e. C. Ta'ee. D. Ta'ee jedha. Tulluun maaliif akka taa'ee isa kanatu sirriidha jechuudha. Taa'ee mugu naaf hin galle. 25ffaa dur nu firoomfatu turan amma bakka duwwaa ni sinsinnaa'anii jedha. A. Yoo. B. Garuu. C. Fi. D. Kanaaf. Dur nu firoomfatu turan amma garuu ni sinsinnaa'ani. Amma garuu. Amma fi garuu kanaaf. Amma kanaaf hin ta'u. Amma yoo hin ta'u. Amma garuu kan jedhu kun deebii ta'uu danda'a jechuudha. Jechoota asii gadii keessaa kan yommuu heddummatu maxxantuu een maxxanfatu isa kamii jedha. A. Saree. B. Re'ee. C. Mana. D. Nama. Heddummina agarsiisuuf sareen hin maxxanfatu, re'een illee hin maxxanfattu. Manneen jenna. Mana ishiin kun hin maxxanfatti jechuudha. Nameen illee hin jennu baay'een agarsiisu namoota jenna malee. Tole. 27ffaa jechoota asiin gadii keessaa kan maxxantuu duraa maxxanfachuu danda'u isa kami? A. Sa'a. B. Diimaa. C. Beellada. D. Muka. Maxxantuu duraa maxxanfachuu kan danda'u kana. Diimaa kan jedhu kun diddiimaa jennee maxxantuu duraa maxxanfachuu danda'a jechuudha. Diddiimaa jechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu diimaa kan jedhu baatu deebiidha. Jechoota asiin gadii keessaa kan maxxantuu lee maxxanfachuu hin dandeenye isa kami? A. Jabbii. B. Laga. C. Xalayaa. D. Kitaaba. Lee maxxanfachuu kan hin dandeenye laga. Lagalee hin jennu. Jabbilee hin jennaa. Xalayaalee hin jennaa. Kitaabilee hin jennaa. Kanaafuu ishiin kun maxxanfattu jechaadha. Maxxantuulee. Hima Tolasaan fiigichaan dhufe jedhu keessatti kan jala sararame kamii jedha. Fiigichaan dhufe kan jedhu keessatti kan jala sararame kamii jedha. 29 A. Ibsa maqaa. B. Maqaa. C. Xumura. D. Gochibsa jedha. Kanaafuu kan jala sararame Tolasaan fiigichaan dhufe. Tolasaan fiigichaan dhufe kan jedhu kun ibsa maqaatii jechuudha. Akkamitti dhufe kan jedhuuf Tolasaan fiigichaan dhufe. Soddommaffaa Dachaasaan kaleessa konkolaataadhaan mana barumsaa deeme. Gochimni hima kanaa isa kamii jedha. Gochimni isaa kamidha? A. Deeme. B. Konkolaataa. C. Mana barumsaa. D. Kaleessa. Gochima jechuun xumurtuu jechuudha. Xumurtuun deeme kan jedhu kanadha. Yoo of eeggatan malee dhukkubni daddarboo karaa adda addaatiin nama argachuu danda'a. Hima kana keessatti kan jala sararame maalii jedha? Kan jala sararame dhukkubni daddarboo karaa adda addaatiin nama argachuu danda'a kan jedhu kanadha. Kanaafuu kan jala sararame
dhukkubni daddarboo karaa adda addaatiin nama argachuu danda'a. A jecha miti. B ciroo hirkataas miti. Erga guutuun dabarsa waan ta'eef A ciroo of danda'a. Ciroo of danda'a ni ta'a. Daan maqibsa. Kanaaf ciroo of danda'aadha jechuudha kan jala sararame. Yoo of eeggatan malee kan jiru immoo ciroo hirkataadha jechuudha. Tulluun jireenya qananii jiraata kan jedhu kana keessatti kan jala sararame maali jedha. Tulluun jireenya qananii kan jedhu kun jireenya qananii kan jedhu kun maali kan jala sararame jedha. A jechadha. Jecha miti. Himaa baanii caagaalee daan ciroo. Kanaafuu jireenya qananii jechuun gaaleedha. Gaaleetu jala sararame. Gaaffii 33 bakka duwwaa fi bakka duwwaa keessaa tokko filadhu jedha. Maqaan bakka duwwaa guutuu isa kami? A anaa fi ishee. B ana nuyi. C nuyi ana. D nuyi ati. Kanaafuu jechi sirrii bakka bu'uu danda'u A kana malee warri kaan hin ta'ani. Keessaayyuu fi jechi dursee dhufu kun yeroo hunda dheerachuu qaba. Inni kun amma anaa fi dheerateera kun hin dheeranne kunis hin dheeranne kanaafuu carraan isaan kan ta'u hin jiru jechaadha. Kanaafuu A ta'a. Anaa fi ishee keessaa tokko filadhu. 34 urgaa koo kamiif ajjeese bakka duwwaa fuunfata jette geergoon jedha. Maqaan bakka duwwaa guutuu isa kami? Urgaa koo kamiif A si. B ishee. C ana. D isaan. Ana fuunfataa jette geergoon ta'a jechuudha. 35 hima mucaan gaaddisa jala taa'ee dubbisa jedhu keessatti firoomsee dudduubeen kamii jedha. Firoomee dudduubeen A gaaddisa. B jala. C taa'ee. D dubbisa. Jala ka jedhu dudduubeedha yookaan firoomseedha jechuudha. 36 boqqoolloo kana ibidda bira kaa'ii karkarsi. Hima kana keessatti firoomseen isa kamii jedha. A ibidda. B karkarsi. C kaa'ii. D bira ka jedhu. Bira ka jedhu firoomseedha. Waa'ee firoomsee barattaniittu. Harootti keemikaalli yoo seene bishaan ni faalama. Hima kana keessatti bu'aan isa kamii jedha. Bu'aan isa kamii? A haroo. B keemikaala. C yoo seene. C bishaan ni faalama. Bishaan faalamuu isaatu bu'aadha jechuudha. 38 barana roobni dafee waan roobee fi oomishni gaariin ni argama. Hima kana keessatti sababni isa kamii jedha. Asitti oomishni kan jedhu garuu oon dheerachuu qaba ture. Oon dheerachuu qaba. Oomishni jedhama. Oomishni hin jennu. Sababni isa kamii? A roobni dafee waan roobeef. B oomisha gaarii. D oomishni. Caan oomishni ifama. Daan barana kan jedhudha. Sababni as keessaa roobni dafee waan roobeef kan jedhu sababadha jechuudha. 39 obsaan waan sirriitti qo'atee fi qorumsa darbe. Hima kana keessatti bu'aan isa kami? A sirriitti qo'ateef. B qorumsa darbe. D obsaan. C waan. Bu'aan isaa qorumsa darbe kan jedhu kana. Himoota asiin gadii keessaa yaada haqaa kan ta'e kami? Yaada haqaa kan ta'e kan walii yaada jechuudha. Kamii jedha. A lubbu qabeeyyiin bishaan malee jiraachuu hin danda'an. Yaada haqaati. Baddaa caala gammoojjiin jaaladha. Kun yaada dhuunfaati. Halluu diimaan natti tola. Kunis yaada dhuunfaati. Barachuu irra daldaluu wayya. Kunis yaada dhuunfaati. Kanaafuu kana ta'aa jechuudha yaada haqaa. 41 himoota asii gadii keessa yaada dhuunfaa kan ta'e isa kamii jedha. Yaadni dhuunfaa kan ta'e kami? A afaan meeshaa walii galteeti. Kun yaada dhuunfaa miti. Beekamaadha. Yaada haqaati. Biqiloonni magariisaa nyaata ofii qopheeffatu. Kunis yaada haqaati. Finfinnee caala dirree dawaa jiraachuun filadha. Kun yaada dhuunfaati.
Marqaan nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko kuni haqaa jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha yaadni dhuunfaa. 42ffaa jechoota asiin gadii keessaa kan sagalee dheeraa qabu isa kami? Sagalee dheeraa kan qabu kami? A ibsee, caasaame, A ibsee, baansaame, caansame, daa fixe. Kanaafuu saame fayyadu, saa fayyadu sagalee dheeraa qaba. Kanaafuu daatu baatu qaba jechuudha. Deebiin baadha. Jechoota asiin gadii keessaa kan sagalee jabaa qabu isa kami? Sagalee jabaa hamma. Kun hamma jedha. Goleedha, baaleedha, hareedha. Sagalee jabaani qubeen dubbifamaa lama walitti aanee yoo barreeffame, qubeen dubbifamaa wal fakkaatan lama walitti aanee barreeffame sagaleen jabaata. Kanaafuu deebiidha. Jechoota asiin gadii keessaa kan sagalee irra butaa qabu isa kam jedha? Jaarsa. Qubee dubbifamaa gosa garaagaraa lama walitti yoo aane jecha keessatti jechi sun jecha irra butaa jedhama. Kanaafuu raafisaan walitti aaneera. Irra butaan ni ta'a. Kun dhadhaa'edha. Irra butaa miti. Mana callaa kun jabaadha malee irra butaa miti. Kanaafuu irra butaadha jechuudha. Jaarsa kan jedhu irra butaadha. 45ffaa jechoota asiin gadii keessaa kan hudhaan bakka sirriitti gale isa kamii jedha? Re'ee. Re'ee kan jedhu kun sirriitti hin galle. Mari'ate kan jedhu sirriitti galeera. Kun sirrii miti. Kun sirrii miti. Kanaafuu kanatu sirriitti galee jechuudha. Isaan kana dubbisuu hin dandeenyu. Isaan kun seera barreeffama afaan Oromoo keessatti dubbifamuu hin danda'ani. Himoota asiin gadii keessaa kan sirna tuqaalee bakka sirriitti fayyadame isa kam jedha? Boruu, barii, dhuftaa. Mallattoo gaaffii galchuu qaba ture. Tuqaa galchee sirrii miti. Har'a waa'ee rog-sadee baranne. Har'a waa'ee rog-sadee baranne kun ni ta'a. Sirriitti fayyadameera. Qabxii guddaa fiduuf qo'achuu qabna. Qabna jedheetu immoo mallattoo gaaffii galchee ta'uu hin qabu. Umriin kee meeqa? Mallattoo gaaffii galchuu qaba ture. Kanaafuu deebiin baa ta'a jechuudha. 46 deebiin isaa baadha. 47 himoota asiin gadii keessaa kan sirna tuqaalee sirrii hin fayyadamne isa kam jedha? Sababa qayyabachuu dideef qorumsa kufe. Sababa qayyabachuu dideef qorumsa kufe. Kun sirriidha. Uggum yaa bareeda ishee. Yaa bareeda ishee jedheetuma dhiisee. Ati har'a moo iftaan deemta? Kun mallattoo gaaffii ta'uu qaba ture. Hin geenye. Jooree jaawwaree joonja'ee jiraata. Insin ta'a. Kanaafuu caatu deebii ta'a. Asitti illee mallattoon raajeffannoon galuu qaba ture. Caataa jechuudha deebiinsaa. Kanneen asiin gadii keessaa kan tartiiba sirrii hordofe isa kami? Aannan eelmuu irraa jalqabna. Eelmuu, kuusuu, raasuu, dhimbiibuu. Ni ta'a tartiiba sirriidha. Jalqaban eelmamaa achiin kuufamaa achiin booda raasuu achiin dhimbiibuudha. Kun eelmuu jedhee raasuu jedhee akkuma eelmaniin raasuu jedha dhimbiibuu jedha kuusuu jedha yookiin kuufame. Kun sirrii miti. Dhimbiibuun hin jalqabuu hin danda'u. Otoon eelmiin iyyuu eessaa fidanii dhimbiibuu. Eelmuu dhimbiibuu otoo raasanii dhimbiibuunis hin ta'u. Kanaafuu aatu sirriidha jechuudha. 49 kanneen asiin gadii keessaa kan tartiiba sirrii ta'e hordofisa kamii jedha? Qotuu, facaasuu, haramuu, haamuu. Qotuu, facaasuu, haramuu, haamuu kun ni ta'a. Jalqaban qotamaa lafti achiin booda facaafama achi haramame haamama jechuudha. Isaan kaan sirriin ta'an. Qotuu haramuu utuma facaasin haramuu jechuudha. Haramuu irraa jalqabe kuni facaasuu irraa jalqabe kuni tonkotiinis facaasuu hin danda'amu. Qajeelfamni itti aanu gaaffilee 50-55 jiraniif afuula dhiyaatan irratti hundaa'uun akkaataa gaafatamtetti deebisii jedha. 50ffaa nama jaalatan bakka duwwaa kan mammaaksa hafe xumurusa kami? Nama jaalatan maal godhu jedha mammaaksi kuni? Nama jaalatan dhangaa dhoowwatan jedha hin ta'u. Nama jaalatan karaarra bulchanii hin ta'u. Nama jaalatan karaan fagoodha
ta'u nama jaalatan bakka bulchan hin dhabanii jedhama. Deebiinsa daataa. 53 heddummina keessa dammi bakka duwwaa kan mammaaksa kana xumuru isa kamii jedha. Heddummina keessa dammi mi'aawa, hadhaawa, bada, tolfama. Heddummina keessa dammi hadhaawaa jedhama. Dammi baay'isanii yoo nyaatan ni hadhaawaa jechuudha. Dammi hadhaawaa yoo ta'u ta'in heddumminni isaa baay'ee heddummatu irra caala baay'ee heddummatu gaarii akka hin taane jiddu galeessumatti ta'uu akka qabu madaala eeguu akka qabu waan akkasii ibsuudhaaf mammaaksi kun kanneen galu. 52ffaan namni hojii hin qabne bakka duwwaa kan mammaaksa hafe xumuru isa kami. Namni hojii hin qabne A dhangalasee kolfa, B dhangalasee geerara, C dhangalasee funaana, D dhangalasee boo'a. Namni hojii hin qabne dhangalaasee funaana hojii argachuu isaati jechuudha. Dhangalaasaan funaana hojii argachuu. Dhangalasee kan jedhamu dhangalaasee jechuu qaba ture. Asitti aan tokko dabalamuu qabdi, aan dheerachuu qaba. Dogoggora qubee qaba. Qormaatichi mataa isaa innaa qophaa'u ogeessa afaanii sirriitti barreessuu danda'uun tokko qophaa'ee gaarii ture. 53ffaa abbaan iyyatu ollaan birmata. Kanneen keessaa kan mammaaksa kanaan wal fakkaatu kamii jedha. Abbaan iyyatu ollaan birmata. A bofa garaa isaa malee miila dhoowwate. Bofa garaa isaa ilaalee miila dhoowwateedha aani. B abbaatu of mara jedhe bofti. C ollaa fi garaan nama hin dhibin. D tafkiin hamma humna ishee utaalti. Abbaan iyyatu ollaan birmata kan jedhu kanaatiif mammaaksa wal fakkaatu kan ta'e abbaantu of mara jedhe bofti kan jedhu kana ta'a jechuudha. Abbaatu of mara jedhe bofti. 54ffaa kan qotiyyoon hin iyyiin qacceen iyyiti. Dhaamsi mammaaksa kanaa kami? A miidhamee osoo hin boo'in kan miidhe boo'a. B waan hundumaa anumatu beekaa. C qusannoo wallaaluudha. D akka humna ofiitti jiraatu jedha. As keessaa qotiyyoon hin iyyiin qacceen iyyiti jechaan kan miidhame osoo hin boo'in kan miidhe boo'a jechuudha. Kan miidhame iyyuu hin boonye kan miidhetu deebi'ee boo'a jechuudha. 55ffaa hibboo miila 4 qaba. Danda'ee laga hin ce'u jedhuuf kan deebii sirrii ta'u kami? Miila 4 qaba. Danda'ee laga hin ce'u. A jaarsa. B sangaa. C siree. D harree. Sireen miila 4 qaba garuu deemuu hin danda'u jechuudha. Deemsa C ta'a. Kutaa 3ffaa dubbisadha. Dubbisa kanarratti hundoofne gaaffilee nu dhiyaatan hojjennaa jechuudha. Gaaffilee 56 jiraniif dubbisa irratti hundaa'uun deebisii jedhamee dubbisa kana haa dubbisnu. Duulaan nama gaarii abbaa fi haadha isaatiin jaalatamaa ture. Erga niitii bultii godhatee booddee abbaa isaatii fi akka ijoollee xinnoo ergamaafi ture. Akka ijoollee xiqqoo ergamaafi ture. Abbaanis ijoollee isaa hunda caalaa isa jaalata. Gaaf tokko abbaan yaa ilmoo koo malli kee mala dubartii humni kee humna bishaanii siif haa ta'u jedhee eebbiseen. Haa ta'u malee eebbi abbaa isaa baay'ee itti hin tolle. Eebbi abbaa sun abaarsa itti fakkaate. Akka dubartii fi bishaanii ta'uu naa hawwee jedhe. Garaa isaatti gaddaa karaa mana hiriyaa isaa qajeelchaa adeeme. Qajeelchaan akkuma hiriyaa isaa argeen duulaa maal taate? Nama aare fakkaatta jedheen. Duulaanis waan isa aarse jalqabaa kaasee itti hime. Qajeelchaan abbaan kee si eebbise moo si abaare jedheen. Abaarsa haa ta'u eebba homaa naaf hin galle jedhe duulaan.
Qajeelchaan takka yaadee har'a galgala mana keetti irbaatan affeere. Gidduudhaan ani suuta jedheen haadha manaa kee qimmiidha. Mala ishiin fiddu argita jedheen. Mana duulaa keessatti hiriyoonni lamaan tapha ho'aarra utuu jiranii dubartittiin irbaata dhiyeessite. Osoo isheen xuwwee keessaa ittoo buddeena irratti baasaa jirtuu qajeelchaan suuta jedhee harka isaa gabatee nyaataa jalaan loosee qimmiide. Duulaa koo jettee iyyite. Maal taate jedhee duulaan ija babaase. Lakki utuun ittoo budduusuu xuwween na jalaa miliqxee cabdee oolte jette. Ila hubattee mala dubartii jedhe qajeelchaan hiriyaa isaatiin. Akka sanaan utuu jiranii guyyaa tokko bokkaa cimaan roobee caamanaan jechuu qaba ture aan barbaachisu. Caamnaan qajeelchaa fi asittis ni hin barbaachistu dogoggora baay'ee qaba barreeffamni kuni. Qajeelchaa fi duulaan wal qabatanii gara lagaatti kaatan. Lagichi gara malee guutee ture. Utuu qarqararra dhaabbatanii ilaalaa jiranii jirma guddaa tokko gangalchaa dabarse. Ilaa argitee ati amma kana dandeessee gangalchitaa jedhe qajeelchaan. Namni 10 hin danda'u jedhe duulaan. Ammas takka jedheeti lagni sun gafarsa tokko gangalchaa baatee dabarse. Ilaa argitee ati amma gafarsa kana dandeessee baattaa jedhee qajeelchaan. Dhuguma abbaan koo na eebbise jedhee duulaan gammachuudhaan jedha. Maddisaa kitaaba barnoota afaan Oromoo kutaa 6 irraa fuula 29 irraa fuudhamee jedha. Kanaaf kana irratti hundoofnee gaaffilee 55 66 60 jiran hojjennaa jechuudha. 56 har'a galgala mana keetti nyaata na affeeri kan jedhe eenyu jedha. A. Duulaa. B. Qajeelchaa. C. Obboleessa duulaa. D. Abbaa duulaa jedha. Qajeelchaatu na affeeri jedheeniin baata'a jechuudha deebini. Kan itti dubartiin irbaata dhiyeessite eenyu jedha. A. Obboleettii duulaa. C. Hojjettuu duulaa. Baan hojjettuu duulaati ifama. Caan haadha warraa duulaati. Daan immoo haadha warraa qajeelchaatidha. Haadha warraa duulaatu irbaata qopheesse. Qajeelchaan maaliif haadha warraa duulaa qimmiide? A. Xuwwee cabsinaan. B. Ishee gorsuuf. Caan ishee jibbinaan. D. Mala dubartii barsiisuuf. Mala dubartii duulaa barsiisuuf kan inni qimmiideef jechuudha. Kan itti duulaa fi qajeelchaan maaliif laga bu'ani? A. Bishaan daakuu. B. Gafarsa daawwachuu. C. Humna bishaanii ilaaluu. Baan waraabuu jedha. Bishaan waraabuudha. Kanaafuu humna bishaanii ilaaluudha kan isaan deeman. 60ffaa duulaa eenyutu aarseedha? A. Haadha warraa. B. Qajeelchaa. C. Haadha isaa. Daan immoo abbaa isaa jedha. Kanaafuu abbaa isaatu isa aarse. Inni eebbise. San booda eebba sana akka abaarsaatti waan fudhatee fi aare jechuudha abbaa isaatti. Egaa qormaanni kutaa 8 kan bara 2013 kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti qormaata biroo hojjechuudhaan haga walitti deebinutti nagaatti.